ግብረ ሰዶምን በተመለከተ መንግስት አሳልፎ ሰጥቶናል። ይሄንን ውል ይሄንን ስምምነት ልንቃወም ይገባል። ግብረ ሰዶም ትውልድን የሚጨርስ ታሪክን የሚያበላሽ በሃይማኖት ተቀባይነት የሌለው የጤና ጠንቅ የሆነውን ሁላችንም ከዚህ በፊት ቶቶ ቱርስ ሊመጣ ባለበት ሰዓት ላይ አንድ ሆነን ተቃውመን እንዳይመጣ እንዳደረግነው ሁሉ ይህም ነገር እንዳይሳካ በተወካዮች ምክር ቤት እንዳይጸድቅ ልናደርግ ይገባል። መቃባ ከንልማ ከነፎረ ቁሉ ዋቀዮ ቶኮን አሜን። ጃላተምቶታ ማቲ ዋቀዮን ከን ጃለተን ዋቀዮኒስ አባን ኬሰን ከንስን ጃለቱ መቃ ጎፍታ ኬኛ ኡማ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስቲን አከመን ስኒን ጀዳ አከም ጅርቱ አከም ዮነ ጌሰኒ አሜን። ዋቀዮን አባን ጃለላ አባን ኢፈማ ከበሌሳ ኬኛ አከ ጩቡ ኬኛ ኢላሌ ኦሶኑት ኔከሚን ከየሮ ከናን ከኑገ መቃንሳ ከኑልፋደ ኑፋተው ኢጋካ ማቲ ዋቀዮ ጉያራ ወጂኒ ከንላሉ ወንተ ነመቲ ኡልፋቱ ቶኮዳ ወንተ ክርስቲያን ጉራኒ አገውዩ ይመለዳ namni waaqni jira waaqni addunyaa kana uume jira jedhu waan gochuu hin qabne addunyaan kun gochaa jirti. Yeroodhaa gara yerootti wantoonni adda addaa wantoonni gurra namaatitti hin tolle dhagaa jirra. Dhageenyi immoo wanti kun yoo nu dhiisnellee immoo inni nu dhiisaan jiru. Kanaaf maalidha furmaanni? maal gochuu qabnaa isa jedhu san wal hubachiisudha. Addunyaan maal keessa akka jirtu isa kanaaf immoo kitaabni qulqulluun dursee kitaaba dhugaa waan ta'eef kitaaba hafuura waaqayyootiin barreeffame waan ta'eef wanta addunyaan kun raawwattu dursee dubbatameera jechuudha. Dursee dubbatameera. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedha isa jedhu sana wajjin ilaalla jechuudha. maal inni yoonaan jettanii afaani oromiffaatiin saala qunnamtii saala wal fakkaataa jedha yookiin wal qunnamtii saala wal fakkaataa jidduutti taasifamuu jechuudha. Amaariffaan ግብረ ሳዶማዊነት jedhu inni kunillee immoo eessaa dhufe yoo jennee magaalawwan Saadomii fi Gomoraa kan jedhamtu hojii kana waan raawwatteef ibidda waaqayyootiin akka gubatte ortodoksonni hin beeknaa jechuudha. Kanarraa ka'eeti ግብረ ሳዶማዊነት inni jedhu kuni maqaan hin kennameefi ingiliffaan garuu homosexual yookiin immoo homosexuality homo jechuun wal fakkaataa jechuudha. Kanaafiyyuu saala wal fakkaataa jidduutti wal qunnamtii saalaa raawwatamuu jechuudha. Isa kanaaf maaliif namoota saala wal qunnamtii saalaa wal fakkaataa raawwatamu morminaa? Nuti kiristaanonni maaliif morminaa? Maaliif balaaleffannaa? waan jedhu san guyyaa har'aa wajjin ilaallaa. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. saala wal qunnamtii saalaa wal fakkaataa yookiin ግብረ ሳዶማዊነት homosexuality jechuun maal jechuudha jennee hiikuma isaatiyyuu ሀላሉ ግብረ ሳዶማዊነት በተመሳሳይ ጾታ ወይም ጾታ አባላት መካከል የሚደረግ የወሲብ የመሳብ የፍቅር የመሳብ ወይም ወሲባዊ ማለት ነው። ማል ጀቹዳ homosexuality is a sexual attraction, erotic attraction or sexual behavior between the members of the same sex or gender. Amma hiikaan isaa walumaa galatti akka nuufannoo jedhutti as keessa kontentiiwwan baay'eetu jira yookiin
qabiyyeewwan baay'eetu jira. Garuu isa kana ammaaf jechuudha. Ammaaf nuti kan ilaallu saala wal fakkaataa jidduutti jennee haa hiikkannu. As keessa gaafa seennu wantoota baay'eetu jiru. Garuu har'aa fi saala wal fakkaataa kan jechuudha. Dhiira fi dhiira jidduutti, dubartii fi dubartii jidduutti jechuudha. Laala obboleewwan koo addunyaan maal akka fidaa jirtu jechuudha. Mee kana immoo kitaabni qulqulluun maal jedha isa jedhurraan dursinee kitaabni qulqulluun waa'ee gaa'ilaa maal jedhee dubbate yookiin waa'ee hariiroo dhiiraa fi dubartoota jidduu jiru kitaabni qulqulluun maal jedhee dubbate isa jedhu sanii ilaalletii booda immoo itti deemna jechuudha. Waaqayyoon jalqaba irratti akkuma kitaabni qulqulluun akka dubbatutti seera uumamaa boqonnaa 1:1 irratti Waaqayyoon jalqabaa lafaa fi samii uumee jedha. Boqonnaan 1 waa'uma uumama addunyaa tanaa dubbata. Boqonnaan 1 lakkoofsi 26 immoo Waaqayyoon nama akka akkeenya fi fakkeenya isaatti biyyoorraa akka uume ni dubbata jechuudha. Nama kanaaf immoo wantoota baay'ee guutee fi wanti tokko akka itti hanqate waan beekeef Waaqayyoon seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti namni kophaa taa'uun isaaf gaarii miti. Kanaafoo maal uumuufii qabna? Kan isa gargaartu uumuufii qabna jechuudhaan Waaqayyoon seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 hanga 24tti immoo yoo laallu Waaqayyoon Addaam irratti irriiba buusee irriiba guddaallee miti irriiba guddaa keessa seennee hin dammaqneef jidduu isaa isa jirutti Addaamirraa jechuudha. Cinaachuma Addaamirraa Hewaanin uumee fi kenneef jechuudha. Kanarraan ka'eeti Addaam maal jedhe? Lafee kootirraa waan uumamteef foon kootirraa waan uumamteef maal haa jedhamtu jedhe? Dubartii haa jedhamtu jedhe. Kanaaf Waaqayyoon kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisaa. Haadha manaa isaattis ni maxxanaa. Isaan lachuunuu foon tokko ni ta'u. Waaqayyo nama uume achiis dubartii uume akka isa gargaaruuf jechuudhaan gaa'ila keessatti wantoonni 3 akka jiraatan manni amantaa Ortodoksii hin barsiifti. Yeroo biraa waa'ee gaa'ilaa wajjin ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Gaa'illi kaayoon gaa'ilaa inni gurguddaan waa 3dha jechuudha. Inni jalqabaa walqunnamtii saalaati. Walqunnamtii saalaa jechuun maal jechuudha? Dhiirri akkuma nyaatu, shamarris akkuma nyaattu yookiin akkuma bishaan dhugdu faallaa ishee hin barbaaddi jechuudha. Dhiirri illee akkasuma faallaa isaa hin barbaadaa jechuudha. Kanaaf namoonni qorumsa keessa akka hin seenne akka hin qoramneedhaaf Waaqayyoon maal godhee dhiiraa fi shamarri gaa'ila raawwatanii walqunnamtii saalaa akka raawwataniif tokko. Walqunnamtii saalaa immoo erga raawwatanii jidduu isaaniitti immoo sanyiin akka uumamuuf akka baay'ataniif addunyaa kanarratti akka horaniif immoo sanyii bakka buusuudhaaf jechuudha. Sadaffaan immoo maalidhaaf yoo jenne akka wal gargaaraniif jechuudha. Abbaan manaa haadha manaa, haati manaa abbaa manaa wal gargaaranii gargaarsa kana keessatti immoo yaadaan jechuudha. Tokko ta'anii amma isaan nama tokko jechuun maal jechuudha? Isin fakkaate waan tokkoof yaadu jechuudha. Mana tokkoof yaadu jechuudha. Ijoolleen isaan jidduutti uumaman san lachuu qixa yaaduuf jechuudha ijoollee sanii. Qixa yaaduuf jechuudha. Yaanni isaanii hundi isaatu waa'ee mana saniiti jechuudha. Malee qaamanimmaa adda addaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon jalqabarraa jalqabee nama bichaa miti beelladootuma kaawwan irrattu yoo laaltan beelladootaa miti biqilootumaayyuu kutaa gadaanaa keessatti biqiloonni akkamitti akka uumaman barannee jira saayinsii irratti jechuudha. Beelladoonni illee akkanuma. Beelladoonni illee jechuudha. Saala waliif faallaa ta'aniidha jechuudha. Walirraa faallaa ta'aniidha. Kanaaf Waaqayyoon akkasitti akka uume hubachuu qabna jechuudha.
waa'een gaa'ilaa kitaabni qulqulluun maal jedha isa jedhus kan ammaa kana dabalatee kaakuu haarawaa keessatti immoo deebi'ee cimsee jechuudha Waaqayyo. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 6 irratti kanaaf kana booda lamaan osoo hin taane tokko ta'aniiru. Kanaaf wanta Waaqayyo walitti hidhe addan baasu jechuudhaan Waaqayyoon hin dubbata jechuudha. ስለዚህ ከእንግዲህ በኋላ ሁለት አይደሉም አንድ እንጂ ስለዚህ እግዚአብሔር ያጣመራቸውን ሰው አይለየውም jechuudhaan gaa'illi kabajaa qabaachuusaa hin dubbata jechuudha. Qulqulluun Phaawulos immoo waa'ee kanarratti Efesoon irratti jechuudha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti, Efesoon boqonnaa 25 irratti, Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 31 irratti, Efesoon boqonnaa 8 irratti waa'ee gaa'ilaa abbaan manaa haadha manaatiif, haati manaa abbaa manaatiif maal gochuu akka qabdu, maaltu akka irraa eeggamu, gaheen isaanii maal akka ta'e kitaabni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Mi'as keessaa maal jedhaa? Haadhotii manaa akka gooftaatti abbaa manaa keessanii bitama, akka Waaqayyoodhaa bitamtanitti, akka Saaraan jechuudha abbaa manaa ishee Abrahaam gooftaa koo jettee akkuma waamtu jechuudha. Akkuma Waaqayyoodhaa bitamtan akkasumas Kiristoos mataa mana kiristaanaa ta'e qaama fayyisu abbaan manaa mataa haadha manaati jedha. Akkamitti qulqulluun Phaawulos gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkuma mana kiristaanaa jaalatu abbaan manaas haadha manaa jaalachuu qaba jedhee kaa'a jechuudha. Abbootii manaa akkuma Kiristoos mana kiristaanaa jaalate haadhotii manaa keessan jaaladhaa jechuudha wangeelli dubbata jechuudha. Nuti har'a raawwannaa waan san goonaa waan san isa jedhu isiniifan dhiisaa jechuudha. Warri kana haadha manaa isaa jaalatu of jaalata. Namni foon ofii isaa hin jibbu waan ta'een jechuudhaan kunuunsuu akka qabnu haadha manaa keenya jechuudha. Inni biraa kanaaf dhiirri abbaa fi haadha isaa dhiisee haadha manaa isaa wajjin walitti makama. Lamaan isaanii foon tokko ta'u. Abbaa fi haadha kee caalaa erga gaa'ila raawwatteen booda kan sitti dhiyaatu eenyudha jechuudha? Haadha manaa keetii jechaa ni jira jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluu waa'ee gaa'ilaa akkamitti akka dubbatu Amaariffaan himee isin yaa dubbisu ሚስቶች ሆይ ይላል ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። አኩማ waaqayyoodhaa bitamtan abbaa warraa keessanii maal ta'a bitama. ክርስቶስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ ጎፍታን keenya ኢየሱስ ክርስቶስ ማታ mana ክርስቲያና አኩማ ta'e እርሱም አካሉን የሚወድ እንደሆነ ባል የሚስት ራስ ነውና ባሎች ሆይ jechuudhaan immoo indubbatamoo ክርስቶስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን እንደወደዳት ሚስቶቻችሁን ውደዱ እንዲሁም ባሎች ደግሞ እንደገዛ ስጋችሁ አድርጉ። የገዛ ሚስቶቻችሁን ሊወዳችሁ ይገባችኋል። የገዛ ሚስቱን የሚወድ ራሱን ይወዳል። ማንም የገዛ ስጋውን የሚጠላ ከቶ የለምና ነገር ግን ክርስቶስ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን እንዳደረገለት የሚገባውን ይንከባከበዋል። akkuma Kiristoos mana kiristaanaa dhiiga isaa kafale abbaan manaas haadha manaa isaatis akka ta'u qabu kitaabni qulqulluun hin dubbata jechuudha. Barumsi amantaa Ortodoksii Tawaahidoollee gaa'ila irratti kan qabdu kana jechuudha. Kanaaf maaliti jireenyi gaa'ila sirna waaqayyo waaqni keenya namni fedhii foonii isaa itti raawwatu sanyii isaatti bakka buusuu fi akka wal gargaaraniif qopheessedha jechuudhaani manni kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo hin barsiifte jechuudha. Wareega yookiin rakkoo maal jechuudha? Abbootiin ani gaa'illi nan barbaachisu of to'adhee gadaamii galee waaqayyoo koo fakkaadheen jiraadha yoo jedhanis hin danda'u. Gaa'ila raawwatanillee immoo jiraachuu hin danda'u jechuudha. Namoonni baay'ee qorumsi itti baay'atee adda kutan jiraachuu danda'u. Ebeluun akkas isa keessa nuti seenu barumsa manni amantaa garuu maal fakkaataadha malee waan amma addunyaa irratti jiru miti haasaa jiru jechuudha.
የጋብቻ ህይወት የሰው ልጅ ፍቃድ ስጋውን እንዲፈጽምበት ዘሩን እንዲተካበትና እንዲረዳዱበት እግዚአብሔር አምላካችን ያዘጋጀው ስርዓት ነው jechuudhaan manni amantaa barsiifte jechuudha. Isaa miti gaayilli kan raawwachuu qabu hanga dhaloota torbaa akka ta'es manni amantaa hin barsiifte. Firri fira fuudhuun qabu jechuudha. Hanga mana torbaatitti mana torba jechuudha karaa abbaatiinis karaa haadhatiinis manni torba lakkaawwamee jechuudha. Mana jahaatti mana shanitti hin danda'u jechuudha hin danda'amu jechuudha. Ammam akka gaayilli ulfaataa fi kabajamaa akka ta'e nu hubachiisaa jechuudha. Inni biraa wanti hubachuu qabnu waaqayyoon qaamota wal fakkaataa dhiiraa fi shamara jidduutti uumuus qaamota wal fakkaataa ta'an fakkeenyaaf ija, gurra, harka, miila, rifeensa, fuula shamarris dhiirris hin qabu. Garuu qaama tokko garuu gargara godhee uumeera waaqayyoon. Kun hojii waaqayyooti jechuudha. Hojii waaqayyooti jechuudha. Fakkeenyaaf qaama hormaata dhiiratii fi kan dubartii waliif fakkaatan. Waliif fakkaatan. Kana waaqayyotu godhe. Kan waaqayyo waan kana godheef garuu dubartii maaliif na gootee na uumte, dhiira maaliif gootee na uumte jennee waaqayyo wajjin mormiseen na gaafa ta'e ijoollee waaqayyo osoo hin taane ijoollee daabiloos ta'arra jechuudha. Daabiloos ta'arra jechuudha. Waaqayyoon addunyaa kana uume isaa ta'u maatiin keenya iyyuu uffata yoo nuu bitanii waan isaan nuu bitanii itti gammannee fudhannaa jechuudha. Waaqayyoon immoo aangoo isaatiin uumuudhaan ajjeesuudhaan kaasuun nuti qabeenyummaa isaatiin. Waaqayyoon nurratti aangoo qaba maaliif nu kan uume isa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf walqunnamtii saalaa raawwachuuf dhiiraa fi dubartiif qaama adda addaatu kennamee jechuudha. Kutaa qaama kanaa kun fuudhaa fi heerumaan kan hidhamee fi fedha keenya kana keessatti raawwannudha jechuudha. Abbaan manaatii fi haati manaa wajjin ciisanii walqunnamtii saalaa raawwachuun eeyyama waaqayyooti jechuudha. Eeyyama waaqayyooti. Kanaaf qulqulluun Phaawulos yoo ofii keessanii murteessitanii kadhannaadhaaf yeroo ta'etti malee waliin dhooginaa jedheera. Maaliifuu qaama saalaa dhiiratirraa yookiin abbaa manaatirraa haadha manaatu aangoo qaba. Kan haadha manaatirraa abbaa manaatu aangoo qaba jedhama. Yeroo barbaadetti fudhachuu hin danda'a jechuudha. Akkuma birrii baankii galfatee baafatu sana jechuudha. Yeroon garuu keessattuyyuu manni amantaa ortodoksii guyyaa qidaamee sanbata guddaa bulii 12 21 fi 29 ala jechuudha. Kaawwan eeyyama isaaniitiin maal gochuu danda'u raawwachuu hin danda'u jettee manni amantaa keessi jechuudha. Manni amantaa keessi jechuudha. Kanaaf saala walqunnamtii saalaa wal fakkaataa cubbuu hunda caalaa hamaa akka ta'e immoo kitaabni qulqulluun hin hima jechuudha. Duraanuma durseetuma seera Lewwotaa keessattis dubbatamee jira. Ammas deebi'ee immoo maal ta'eera dubbatamee jira jechuudha. Kanaaf kiristaanonni hundi keenya iyyuu hubachuu kan qabnu beekuu kan qabnus jechuudha. Wanti kun cubbuu ta'uusaa, wanti kun hamaa ta'uusaa, waaqayyoodhaan kan walitti nu buusu ta'uusaa beeknee kiristaanota wajjin cimnee dhaabbachuun hunda keenyarraa eegama jechuudha. Yoo kanan goone waaqayyo biraa maaltu nu eeggata jechuudha? Murteetu nu eeggata jechuudha. Murteetu nu eeggata. Kanaaf har'a anis wanti dubbadhuuf kiristaanonni hundi kana hubanne hojii seexanaa kana fuuldura dhaabbachuu qabna jechuudha. Kan ebeluuti, kan akkasiiti, ebeluutu mormuu qaba, ani mormuu hin qabu, inni jedhamu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irratti akkana jedha. Ani waaqayyoodha. Ati ijoollee kee keessaa tokko illee Moolek waaqayyoo tolfamaadhaaf aarsuudhaaf abiddatti dabarsitee hin kenninii. Maqaa kana waaqayyo keetis hin xureessinii. Ati akka nama
dubartii wajjin ciisutti dhiira wajjin hin ciisne kun wanta ceegisiisaa wanta jibbisiisaadha jedha filaa waaqayyo. Ammallee immoo seera Lewwotaa boqonnaa 20 lakkoofsa 13 irratti maal jedha? Namni tokko akka nama dubartii bira ga'utti dhiira bira yoo ga'e isaan lamaanuu wanta ceegisiisaa wanta jibbisiisaa waan hojjetaniif nama malee haa ajjeefamanii dhiigni isaanis mataa isaanii irra haa barbadaa'u. Mataa isaanii irra haa barbaadamu dhiigni isaanis mataa isaanii irra haa barbaadamu jechuun hojiin kun jibbisiisaa akka ta'e. Ammallee immoo seera keessa deebii Ooriit Zadaagim boqonnaa 23 lakkoofsa 18 irratti mirkaneedha. Waaqayyo gooftaan kee horii ejjan argamee fi gatii saree ni ceegga'a. Kanaafis wareega kamiifiyyuu taanan lachuu isaa mana waaqayyo gooftaa keetitti hin galchin jechuudhaan hin dubbata. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irratti immoo warri dhiiras akkasumas karaa ittiin fedha foonitiif dubartoota wajjin wal bira ga'an isa uumamaan kennameef dhiisanii waaqayyoon dhiiraa fi shamara jedha. Isaan immoo dhiiraaf dhiisanii kajeellaa walitti isaaniitiin gubataniiru. Warri dhiiras horii isaanii gowwoomsaniiru. Bakka karaa irraa jal'isu isaaniitiif adaba dhaqna isaanii akka ta'utti fudhataniiru jedha. Ammas tokkoffaa Qorontos jechuudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti egaa warri jal'oonni mootummaa waaqayyootti akka hin galle hin beektaniire. Hin gowwoominaa. Warri halaleen, warri waaqolii tolfamaa waaqessan, warri ejjan, warri gad'aan, warri nama gowwoomsan mootummaa waaqayyoo hin dhaalanii jedha. Seera uumamaa boqonnaa 18 boqonnaa 19 lakkoofsa 5 irratti jarris looxinaan jedha laala. Saadomii fi Gomooraan akkamitti akka ibiddaan gubatte. Jarris looxi waamanii namoonni galgala kana gara kee dhufan meerree akka isaan gadheessaniiti garaa keenyatti gadi baasi jedhanii jedha. Isaa hojii wal qunnamtii saalaa raawwanna jechuudhaaf jechuudha. Akka itti dubbatanii jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun wanta gadhee akka ta'e, wanta balaa akka ta'e ni dubbata jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun cubbuu akka ta'e nutti himeera. Nutti himuun immoo irraa akka of eegnuufidha. Maatiin ijoollee isaa, hiriyyaan hiriyyaasaa gorsuu akka qabu. Namoonni kana keessa seenanis yoo jiraatan immoo itti eekamuu osoo hin taane akka obboleessaatti itti dhiyaannee waan kanarraa akka deebi'an taasisu dirqama akka qabnu kiristaanonni hojjechuu qabna jechuudha. Mallattoon isaanii kanaadha. Mallattoon isaanii halluu kanaadha. Addunyaa irratti baay'atanii jiru. Itoophiyaa keessa bichaa ammatti baay'inni isaanii gara 100,000 ol ta'anii jiru. Itoophiyaa keessa bichaa gara 100,000 dhoksaadhaan jechuudha. Dhoksaadhaan. Artistoonni baay'een warroottumti aangoo keessa jiranillee warroonni bebbeekamaa jiranillee waan kana raawwachaa akka jiran hoteela keessatti ijoollee baay'ee hin beektu yoo dhageessan ta'e. Adaamaa yuunivarsiitiitti al tokko maaltu raawwatame? Mucaan tokko shintibeetii yeroo seenu shintibeetii keessatti qabanii nama 3 yerootti gudeedantu jira. Laayaa obboleewwan koo. Dura kan nuti dhageenyu shamarri gudeedamteedha. Amma kan dhagaa jiru dhiirri gudeedameedha. Laala. Biyya keenya keessatti amma lolli maaliidhaaf baay'achaa jira obboleewwan koo? Ajjeechaan maaliidhaaf baay'achaa jira? Hojii seexanaati. Seexanni immoo aarsaa barbaada. Aarsaan isaa immoo dhiiga namaati. Biyya keenya keessatti mee hin baane miidiyaa irratti hin baane malee warreen nama aarsaa dhiyeessantu jira. Nama jechuun nama ijoollee isaanii warra aarsaa dhiyeessitu jira seexanaaf jechuudha. Waaqayyoon achumatti nurraa haa qabu. Hafuura hamaa kana jechuudha. Waaqayyoon kiyyoo diina keessaa nu haa baasu.
kiristaanota kitaaba qulqulluu haa hubannu haa beeknu wanti hin jedhuufi waan kanaafidha. Wantoonni dhagaa jiru guyyaa guyyaadhaa wantoonni gurra keenyatti dhufaa jiru wantoota jibbisiisaa ta'anidha jechuudha. Wantoota jibbisiisaa ta'anidha. Bara dhumaatii jenna. Durirraa jalqabee akkasuma jedhame bara dhumaa jedhama. Garuu barri kun barri dhumaa eenyuudhaaf umrii keenyaafidha natti fakkaata. Kanaaf kiristaanonni jabaannee waan kanarraa of eeguu qabna. Kana beekuu qabna. Biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti warroonni dhiiraa fi dhiirri walqunnamtii saalaa shamaraaf shamarri walqunnamtii saalaa itti raawwatantu jira. Yoo kana siin jedhu shamarri immoo akkamitti walqunnamtii saalaa raawwatti inni jedhu ka'uu danda'a ta'a. Yeroo biraatti hojiin laalla isa akkamitti akka raawwatan jechuudha. Kanaaf kiristaanonni cimnee dhaabbachuu qabna jechuudha. Saadoomii fi Gomoraa magaalonni naannoo isaanii jiran keessattuu magaalonni 5 ibiddaan wanti waaqayyoon isaanii adabeef kanaaf jechuudha. Wanti kun cubbuu akka ta'e beeknee ammarraa jechuudha. Maatiin mari'achuu qaba waan kana. Kitaaba qulqulluu gadi fuune kitaabni qulqulluun nuufidha. Akka nu waan sanarraa of eegnuuf akka nuti waan sanarraa bararamnuuf wanti kun waan gadhee ta'uusaa wanti kun waan hamaa ta'uusaa addaamidhaa waaqayyoo maal jedhan jalqaba waan kana hin nyaatin yoo nyaatte immoo du'a bara baraa duuta jedheen ammallee waan kana yoo goone du'a bara baraa duuna jechuudha. Waaqayyoon immoo isa kanarraa nu haa oolchu kiristaanota. Kanaaf hojiin qajeelummaa fi gochi cubbuu kan raawwatamu gara tokko uumuun jechuudha. Namoonni hojii qajeelummaa kana yookiin hojii jal'inaa kana yoo hojjetanis namoonni gara qajeelinaatti deebi'an jiraachuu danda'u. Garaagarummaan namoonni jechuudha akkaataan ittiin hubatan akkaataan ittiin deebi'anii jiraachuu danda'a. Namoota kana immoo ofitti dhiyeessinee karaa daandiitti akka deebi'an taasisuu qabna jechuudha. Namni gaariin qabeenya garaa isa gaarii keessaa waan gaarii ni baasa akkuma jedhama. Namni hamaan garuu faarfannaa garaa isa hamaa keessaa waan hamaa ni baasaa jedha. Agartanii? Nuti sammuu keenya qulqulleessuu qabnaadha. Sammuu keenya gaafa qulqulleessine hafuurri waaqayyoo nu keessa bulaa jechuudha. Gaafa san immoo hojiiwwan gadheen kuniin nurraa fagaatu jechuudha. ማል ጀዳ የጽድቅ ስራና የኃጢአት ተግባር በአንድ ልብ እምምንጭነት ይፈጸማሉ። ልዩነቱ ጽድቅን ልቡናችሁን መልካም ነገር ሲያስቡ ኃጢአን ደግሞ ክፉ ነገርን ያስባል። ከናፍ ክርስቲያኑ እንዲ ጭምኔ አበቹ ቀምናችሁዳ በርሲሳ ወንጌላ ከነም ቤክቱ ነዚህ ፈካታው እንዲ ከሰኑ ጆ ለቀ ተጓን ደረጀ ጀደሞቹ ሮባዬ ሞርሙዳን ጀቹዳ ዋን ከነረት ቤከሙ አመሌ ሚዲያ ረቲ ቪዲዮን አንድረት ሲኒ አጌሲሴ ሰገሌ ሳኒቲ ሚያመሌ አልተኮ ሲነኒ አጌሲሳቹ ማልፉ ወንቲ ኩኒ ወንቲ ጭማ ዋንታ አጅሩፊ ኢሳ ከነሞ ማልዳፊ የሮ ከነት ይወጅንሞ ይሰዱማት ረተስንትም ግብረ ሰዶምን በተመለከተ መንግስት አሳልፎ ሰጥቶናል። ይሄንን ውል ይሄንን ስምምነት ልንቃወም ይገባል። ግብረ ሰዶም ትውልድን የሚጨርስ ታሪክን የሚያበላሽ በሃይማኖት ተቀባይነት የሌለው የጤና ጠንቅ የሆነውን ሁላችንም ከዚህ በፊት ቶቶቱርስ ሊመጣ ባለበት ሰዓት ላይ አንድ ሆነን ተቃውመን እንዳይመጣ እንዳደረግነው ሁሉ ይህን ነገር እንዳይሳካ በተወካዮች ምክር ቤት እንዳይጸድቅ ልናደርግ ይገባል። አባቶቻችን ዋጋ ከፍለው ደረታቸውን ለጦር እግራቸውን ለጠጠር አንገታቸውን ለሰይፍ ጭንቅላታቸውን ለመጽሐፍ ሰጥተው ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት እንዳትያዝ እንዳደረጉ ሁሉ አሁንም እኛ ልጆቻቸው ሞተን ቀጣዩ ትውልድ ከግብረ ሰዶም የጸዳ ሊሆን ይገባል። እሺ አቶ ዋቀዮ አኮኔተኒ
maalidhaa wanti jedhamaa jiru biyyoonni Awurooppaa ilaala wajjin boodan itti deebi'amee waan kanatti namoonni saala qunnamtii saalaa wal fakkaataa raawwatan mootummaa waaqayyoo hin haalan. Kanuma wanti jedhamu qabu. Hin haalan bakka mootummaa waaqayyoo hin haalan. Kitaabni qulqulluun isuma kan nutti hima jechuudha. Garuu namoonni deebi'uu barbaadan yoo jiraate har'allee balballi waaqayyoo dhiifamni isaa araarri isaa banaadha jechuudha. Isin keessaa gariin keessan akka keenya garuu maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos fi hafuura waaqayyoo keenyanii dhiqamtaniirtu qulqullaa qajeelotas jedhamtaniirtu jedha. Cubbamoota turre nooyyuu waaqayyoon garuu dhiifamni isaa baay'ee waan ta'eef namoonni kana keessa seentanii jirtan namoonni sagalee kana dhageessan yoo jiraattanis obboleewwan keenya sheerii olii godhaatoo namoonni haa dhaga'anii gorsuudhaan deebisuudha. Waaqayyoon abbaa jaalalaati. Abdii kutachuu danda'u. Ijoolleen baay'een ijoollee shamarranii ijoolleen dhiiraa hedduun suusii garagaraa keessa caatii garagaraa keessa akkasitti seenuudhaan abdii kutachuu dandeessu. Waaqayyoon garuu abbaa jaalalaati. Namoonni baay'een kana keessaa deebi'anii sadarkaa guddaarra kan gahu waan jiraniif namoonni hojii seexanaa kana keessa seentanii ammarraan jalqabdanii of sirreessitanii gara waaqayyootti akka deebitanii jenna jechuudha. Kanaaf waaqayyoon abbaa jaalalaa abbaa dhiifamaa waan ta'eef waan kanarraa jeebu qabna. Kitaabni qulqulluun akkuma dubartii wajjin ciisutti dhiira wajjin hin ciisin jedha. Kun hojii jibbamaa waan ta'eef jechuudha. Biyyoonni akka seeraatti jechuudha. Akka seeraatti fudhatanii too hundeessan waan kana fudhatanii biyyoota eenyu fa'aadha yoo jenne fakkeenyaaf Portugaal keessattuu Awurooppaanota Ameerikaa naannoo fudhataniiru. Portugaal, Finland, Spain, Norway, Iceland, Belgium, Denmark, Amerikaa, Indiyaa, South Africa, Japan, South Korea, Mexico isaan kuniin hanga ammaatitti seera qabeessa ta'u acceptaansii kennanii mirga jechuudha. Mirga gaa'ela raawwachuu hanga gaa'ela jechuudha. Seera qabeessa gochuutti gaanii jiru jechuudha. Kanaaf kiristaanota amma biyyi keenya Itoophiyaan hoo maalirra jirti yoo jenne biyyi keenya Itoophiyaan seera qabeessa gootee hanga ammaatitti maalin goone hin eeyyamne. Akkuma namni dhiiraa fi shamarri gaa'ela raawwatan sanitti isaanis akka gaa'ela raawwataniif eeyyaman kennin. Garuu immoo fuuldurattis baatee hin mormine. Biyyoonni baay'een mormaa jiru. Keessattuu biyyoonni musliimaa harabaa biyyoonni baay'een ifatti mormaa jiru. Garuu Itoophiyaan ifatti baatee uummanni haa mormu malee mootummaan Itoophiyaa mormaan jiru. Kunis gaafii keessa nu galcha. Inni biraa immoo namoonni baay'een ragaa fuudhanii ragaa guuranii Itoophiyaa keessatti kunoo ta'aa jira. Iddoo kanatti raawwachaa jira. Wanta akkanaatu ta'aa jira jedhanii gaafa dhiyeessan seerattuu dhiyaatanii ta'u jechuudha. Seerri biyya keenya yookiin heerri biyya keenya warrootuma abbaa seeratiif illee baay'ee rakkisaadha. Amma gibra saadoomiyaa waan jedhanii gaafannoo jedhan hin jiru heera biyya keenyatirra. Walqunnamtii saalaa kan jedhutu jira. Hin gudeede jechuutu jira. Gudeeddan dhiiraa fi dhiira kan jedhu hin jiru biyya keenya keessatti. Gudeeddaa dhiiraa fi shamarran jedhutu jira. Kanaafiyyuu maalidhaa? Garamitti nu geessaa jira? Garamitti deemaa jirra? Suuta amma maaltu godhamaa jira? Uummanni akka fudhatu godhamaa jira. Keessa laala. Amma Itoophiyaa keessa bicha ragaan akka jedhutti nama 100,000 laala. Namni 100,000 kun mormii kaasuu hin danda'a jechuudha. Waggaa har'aa, waggaa 5 har'aa meeqa ta'u jechuudha. Isa kanaan jechuudha. Akka vaayirasiiti. Akkuma vaayirasiitti faca'aa jira jechuudha biyya keessa. Kanaaf kiristaanonni yeroo itti teenyu osoo hin taane yeroo addunyaan garamitti akka deemaa jirru itti hubannuudha jechuudha. Kanaan wal qabatee yeroo darbee Itoophiyaan miseensa biyyoota guddatanii yookiin biyyoota diinagdeedhaan guddatanii kan akka Awurooppaa miseensa wayii keessa galuudhaaf mallatteessitee turte.
Itoophiyaan faayidaa hin argatti, eeyyeen hin argatti. Maaliif hordaatuma wanta biraatii miti kan argatan. Biyyoonni Awurooppaa immoo Afrikaanota irratti ba'aa isaanii itti kan fe'an maalidhaani? Irdaataa kanaan sodaachisuudhaan. Yoo kana fudhatte irdaataa gasii lakkifnaa, yoo hin fudhanne immoo irdaataa hin dhoggina jechuudhaan sodaachisu jechuudha. Kanaaf biyyoonni baay'een waan kanarraa ka'anii too harka kennatu jechuudha. Itoophiyaallee waan kanaan kan sodaachisaa jiran. Waan sin ajaa'ibu Waaqni wajjin haa ta'u malee biyyoon biyya keenya ammaan booda madaabaraan ala oomisha kennuu hin danda'u. Oomisha kennuu hin danda'u. Abboota keenya gaafadhaa abboota keenya durii. Madaabaraadhaan facaafamaa midhaan jettanii yoo gaafattan miti. Yeroo ammaa dhibeen baa'ateera. Kaansarii jedhama, coggaarraa jedhama, kaan jedhama, dur hin jiraa jedhaa gaafadhaa abboota keenya. Wantoonni har'a nyaannu, wantoonni har'a dhugnu, wantoonni ashagamee gurguramu, madaabaraan keemikaalii of keessaa qabu. Wantoonni kun maaliidhaaf godhu yoo jenne harka isaaniitti akka kennannuudhaaf jechuudha. Harka isaaniitti akka kennannuudhaaf. Kanaaf kaammallee Itoophiyaan akka mallatteessituufi miseensa kana akka taatuufi Itoophiyaan mallatteessite taanan immoo waggaa 20dhaaf seera beekana hojiirra oolchuudhaaf dirqama waan qabduuf seerri kun immoo kan hojiirra ooluu danda'u paarlaamaan biyya keenyaa wal ga'ee bakka bu'oonni uummataa yoo mirkaneessanidha. Amma nuti adeemsi obboleewwan keenya adda addaa pitishinii garaagaraa guutaa waan jiraniif maalidhaafi bakka bu'oonni uummataa waan kana mormanii kufaa akka taasisaniif jechuudha. Kufaa akka taasisaniif. Wanti kun mallattaa'ee taanan garuu rakkoosaa isinitti himuun salphaa ta'a jechuudha. Hin beektu waan ta'eef jechuudha. Amma akka rakkisaa ta'u. Kanaaf kiristaanonni iddoo jirrutti dhaabbannee wal hubachiisaa. Namni tiiktookii qabdanii tiiktookii irratti boruu yoo natti tole maal jennee mormii eegaluu akka qabnu jechuudha. Mormii jalqabuu qabna jechuudha. Barreeffamoota adda addaa waan kana kan morman yoo argitanii sheerii gochuudha. Feesbuukii keessanitti irratti bakka biyyi amantaan islaamaas haa ta'u, kan warra Pirootestaantiis haa ta'u, kan warra Kaatolikii immoo ifatti fudhachuu isaanii jechoonni isaanii dubbachaa jira jechuudha. Hoogganaan isaanii dubbachaa jira. Yoo uummannis yoo fudhachuu baate jechuudha. Kanaaf amma amantaan kiristaanaa keessa jiru Ortodoksii fi Musliimonni jechuudha. Ciminaan wajjin ta'anii wajjin dhaabatanii hojii seexanaa kana mormuun gahee hundaati jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa biyya keenyarraa jechuudha. Hojii seexanaa kana biyya keenya keessaa buqqisee seexana dhiiga namaa dhuguu bare kanas hidhee inni hin danda'aati aangoon hundi harka isaa jiraan. Nutu cubbuu keessa seene malee inni har'as borus nu wajjin jira waan ta'eef kadhannaadhaan cimnee obboleewwan keenya kana keessa seenanillee kadhannaadhaan yaadachaa yoo argine immoo gorsaa waan kana immoo balaaleffachaa jechuudha. Yoo hin balaaleffanne hin deeggaraarraa jechuudha. Boruu boo'uu hin qabnu har'aadha boo'uu kan qabnu waan ta'eef kiristaanonni haala kanaan itti ayyaannu biyya keenya keessas seera qabeessa godhanii biyya keenya keessa seensisuudhaa fi hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Kanaaf kiristaanonni cimnee haa dhaabbannu. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u.